Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata eebila bultii 20 bara 2021ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu attam ooltan kan nagaasan fuudheef turtiin keessan agamaa'ee kurfii keenyatti nu faanaatuuf kan isa hawwatu ana xiiqii dhugaasaati. Itti dhiyaadha. Haati Haliimaa Gudeelchaa Bu'ii jedhamti. Daa'imni ishii ammoo ganaa ji'a 8 jaalallee Amaanaa Alii jedhamti. Godina Arsii Lixaa aanaa Adabbaa Gandaawwanti Aloolaati. Abbaan warraa kee shanii deeggaraa shanii wajjin jiraa waan jedhuuni haatii fi daa'ima walumaan bidhaa jirane. Lola guyyaa lamaa jidduutti nama 45tu lubbuudhaan dhabamee jira. Qabeenyi uummataa barbadaa'ee jira. Hajoolleen daa'imni namoonni gurguddoon jaarsoliin qilleensaa fi aduu irratti balaa argaa jiru. Mataa dhiirottan bitanii fakkaan immoo qaamaa gadi owwaalanii achitti argame fayyuu reeffa kana dhawwatanii reeffa kana dhawwatanii booda namoonni bulchiinsa magaalaatti hirkanii wanta ajaa'ibaa halkan keessa dhaqannee owwaallee kadhannee kan fuudhanii. Sagaleeleen ammaan kana walduraa duubasan dhageessifne kun konyaa kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii keessatti aadde Tamiimaa Gudeelchaa ka jedhamtu kamisa darbe eebila bultii 15 bara 2021tti godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa keessaa daa'ima isii baatii 8 waliin poolisa humna addaa Oromiyaa jedhamaniin qabamtee hidhamuun ilaammaa manuma hidhaa wana Adaabbaa keessatti gidirfamaa ka jirtu ta'uu irratti odeessa guutuu arganneef haala waliigalaa Oromoonni konya Arsii Lixaadhaa keessa jiran irratti odeessa guutuu Oromtichaa gamasii irraa bilbilaan arganne dabalatee lolli duguuggaa sanyii kaaba Oromiyaa konyaa Walloo keessatti walitti fufiinsaan geggeeffamaa ture ammas jabaatee itti fufee jiraatu lola guyyoottan 3 darban keessa Oromoota Walloo irratti geggeeffame keessatti lubbuun Oromoota Walloo 40 olii darbuu kanneen 25-30 ta'an mada'anii yaala dhabanii gidirfamaa jiraachuu. Jeneraal Baacaa Dabaleedhaa ammoo duguuggaa sanyii san bifa adda ta'een Oromoo Walloo irratti geggeessisuuf warra san gorsuuf jecha wixata kaleessaa godinaa Walloo seenee ba'uu isaa fi qabxiilee akka irratti yaada Oromticha Walloo irraa arganne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhannee isaan dhageessifneef duguuggaa sanyiin hamaan konya Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti geggeeffamu ammas akkaan jabaatee itti fufuun eebila bultii 14 bara 2021 irraa qabee aga arraatti yoo xiqqaate konya Horroo Guduruu ona Amuruu keessatti qofa Oromoonni lakkoofsaan 10 ol ta'an ajjeefamuu fi ajjeechaan kun ammas itti fufee jiraatu. Onoota konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa biroo keessattis bifuma wal fakkaatuun gochaan ammeenyaa kun raawwataa jiraatu kan kana raawwatus raayyaa ittisa biyyaa miliishota takkaa'uu liyyuu haayilii naannoo Amaaraa fi miliishota sabaan Amaara ta'an yookaan goojjamee ta'an kanneen achitti dhalatanii guddatanii fi naannoo Amaaraa irraa immoo mootummaan Koloneel Abiy as ceesiseen ajjeechaan kun raawwataa kan jiru ta'u kan Oromticha konya Horroo Guduruu Wallaggaa irraa odeeffanne keessaa bicuu seensaa fudhanne san dhageessifneedha. Guutuun odeessaa mariilee Oromoota 3 waliin taasifne sagantaa kana keessatti ammatameera. Dursa gara kibba bahaa Oromiyaatti bilbilee odeessa guutuu Oromticha godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa irraa dhimma hidhamuu haadha Oromtichaa aadde Tamiimaa Gudeelchaaf daa'ima isii baatii 8 irratti waan odeeffanne isiniif dhiyeessuun kan itti aanutti tarkaanfannaa. Nu faana tura.
daa'ima ganna tokkoon guunneerraa haadha qabanii hidhanii waan jedhu tokko dhaga'een Oromoon illeen waan kana haadha ga'uu fi haala jiru kana uummata Oromoof ibsaafan sinii bilbile. Haati daa'ima hidhamtee kun eenyu? Daa'imnisii kabaatii meeqaatii? Ammallee Oromiyaa keessaa kutaa kamii, aanaa kamii, magaalaa yookaan ganda kamii qabanii hidhanii, yoom hidhanii? Kana mee bal'ina isaa Oromoo ibsaa. Haati Haliimaa Gudeelchaa Bu'ii jedhamti. Godina Arsii Lixaa Aanaa Abbaa Gandaa'unti Aloolaati. Guyyaan isin hidhamte ammoo baadiyyaa amma keessa jirru kana gaafa guyyaa 7-8 kana guyyaa galgala keessa naannoo sa'a 11ti. Sababni isheen hidhamtee fi abbaan warraa kee shanee deeggaraa shanee hojjetaa waan jedhuun mana ishii kan jireenyaa keessa seenanii cabsanii meeshaa ishii ammoo kan jireenyaa meeshaa guutuu akkuma jirutti fe'anii deemanii ishiif makiinaa wajjin. Hayyee. Daa'imni ishii ammoo ganaa 8 Jaalallee Amaanaa Alii jedhamti. Tole. Amma ammoo mana hidhaa keessatti arganii yeroo dhaqanii gaafatan ammoo kuunillee ani ni dhimmi kun anan ilaallatu waan fidaniif hin beeku jedha. Warra humna addaa warra poolisii Oromiyaas guutuu sirra deddeebi'anii yoo gaafatan ani Finfinnee dhimma kanaas hin beeku asumatti arge jedha. Irra deebi'anii gara gandaa ammoo yoo gaafatan ammoo isaanuma ilaallata jiranii akkasuma walitti dabarsanii hanga dhaatti achi keessatti dararamu jirti. Amma daa'ima baatii 8 kana mana dhiisanii haadha irraa hidhan immoo daa'imallee ni hummaadhuma sii waliin qabanii hidhanii. Haatii fi daa'ima walumaan hidhaa jirani. Mana hidhaa akkamitti kan isaan hidhanii jiran? Aanatti sa'aatii isaan dhufanii patroolii isaanii aanatti fe'an. Egaa jalqaba ka dhufee qabu humna addaa poolisii Oromiyaa jedhan kana. Amma odeessa qabdaniin haadha kana mana murtii dhiyeessan jedhu moo usaniitum achi keessa kaa'anii jiran? Hin dhiyeessine hagammaatti achuma ukkaamsanii achuma keessa jirti. Egaati maqaadhuma shanee kanaan maqaadhuma abaa'oo deeggartaniin ammoo maqaadhuma shiftaa bosona jiru waliin jirtan nyaachiftan obaaftaniitiin Oromoonni lixa Oromiyaadhaa giddugaleessa Oromiyaadhaa akkasumas kaaba Oromiyaa konyaa walloo kibba ba'aa Oromiyaa godina Arsii fi Baalees dararamaa jiru ammalleen haadha kanas kanumatu mudatee isin akka itti dhiyeenyaan akka ollaatti akka nama beektaniitti isin shanee jedhan kana beektu yoo shaneen hin jiraanne maaliif haadhaa fi daa'ima baatii 8 akkasitti dararu? Kuni dhimma nutti haarawaa miti. Sababni isaan godhaniif illee abbaan warraa keessanii deeggaraa isaan wajjin jira. Isaantu jireenya buqqisuu jira. Jireenya isaa olii gad oofaa jira. Inni isaan wajjin jira. Wajjin jiraataan jiru dhimma jedhu. Namoota ammoo safara keessaa kanneen dalagu keessaa tokkoffaa bulchiinsa Gandaa'untee Aloola Qaasim Waliyyii Haajiceen kan jedhamu. Lammaffaan basaasaan isaanii kaadiree dhimma filannoo kanaan wal qabatee isaan bakka buufatan Gidiree Baqaabatoo jedhama. Sadaffaan ammoo milishaa Gandaa'untee Aloola Gabii Shaafii jedhama. Tole. Isaanuma kanneentu jireenyaaf akka hin jiraannetti nu jiraachisu jira. Hayyee. Walumaa galatti daa'ima fidaniif dararaniin haadha olii waan fidanii godhaniif kaayoo keenyarraa nu daddabarsu. Kuni garuu dhimma sirrii hin taane uummata Oromoo biratti dhimmi kun sirrii miti. Kanaaf ammoo uummanni akka hubatuun barbaada. Uummata waan hin fakkeenne fakkeessanii uummataan burjaajessaa jira. Uummanni ammoo miidhaa akkanaa laalee dhimmoota kanarraa akka hin daddaa'inne rakkoon kanaa olitti yoo galee waan jedhu kana dhaamuun barbaada. Gara biraatiin uummata kaadiree uummata olii gadooftu kana uummanni kun isiniin bulchuu hin malle isiniin hin barbaachisu isiniif hin tolu biyyi isiniin osoo hin taane kitaabaan bultii isin warra sammuu tortora akkanaa baatee deemu kanaa miti jechuun hin barbaada. Hayyee. Uummata takkaa tamaarii akka tamaaraniif waa'ee barumsaan beekne ka osoo dhiitanii kubbeen afaan Oromoo takka keessaan buunetu rakkoolee akkanaa kanneen raawwataa jira. Rakkoon akkana as duras yeroo lammaffaan irra deebi'ee jira. Biyyi sadii gaafa guyyaa 12 mana Xaayirboonti dhaqanii miidhaa garaagaraa nurra geggeessaa turan guyyaa sanillee. Sababa kanaaf haati warraa gannoo Irboota jedhamtu mana hidhaa keessatti dararamaa turte. Daa'ima waggaa tokkoo fi ilma ji'a garatti ammoo ulfa qabattee dararamaa turte. Gaafa jiini torba guyyaa 15 daa'imni sababa miidhama saniin garatti miidhamee ture. Hawashiin ulfa waliin garaa qabdu hidhamtee achitti garatti du'ee gana manni yaalaa du'aa garaa fuute. Kun ammoo miidhaan akkanaa nurra deddeebi'aa jira. Gochaan akkasii kun guutuu Oromiyaa keessatti ta'aadha jira. Silaati Oromoon silaa akka durii kaan quba wal qabaattee tokkummaan lafaa kaatee waan qabduun nyaapha kana bobbaate gidirfamni kun silaa Oromoo irraa ni gabaabbata. Ammallee galmi qabsoo bilisummaa Oromoollee salphaatti Oromoon itti fulla'uudha danda'a. Isa kanaaf Oromoof Oromiyaaf maaltu furmaata fiduu danda'a jetta? Hawaasni Oromoo maaliif callisee du'a walirratti eega? Ammallee maaliif dabaree du'aa eeggata? Ati maal dhaamta hawaasa Oromoo maraafi? Ani uummata Oromoo maraaf waan hin anandhaaf namni kamillee irrafinaa tokkummaan ka'aa tokkummaa malee wanti biraa homaan jiranii tokkummaan humnaa wanti biraa wanti jiru kamillee hin jiru
Gabrummaa ammoo qofti bakka biraa hin jiru tokkummaa malee tokkummaan akka furmaata ta'e kana beektanii namni hundinuu akka raftanii hin bulle. Wanti kun ammoo lafti gara bariisaa dukkanni hin hammaataa dukkanni kanaaf hammaataa dukkana keessaa ba'uuf ammoo rafuu hin qabnu hin cal'isinaa hin rafinaa iyyaa dabarsaa. Afoo dhaabbanneeti dhimma kana ofirraa qolannu qolachuu malee waan biraa hin qabnu hin rafinaa rafuu nurra hin barbaachisu. Mootummaa gabroomsaa kana kaanee waraanaan ofirraa buqqisuu qabna. Waan qabnurraa kaanee hirmaannee ofirraa buqqisuudha malee dhimma kanaan rafnee nurraa akka hin dhaabbanne ammoo dhaamsa dabarsuun barbaada. Kan amma dhageessan kun dhimma hidhamuu haadha Oromtichaa Aadde Tamiimaa Gudeelchaadhaa fi daa'ima isii baatii 8dha ilaalchifnee gara kibba bahaa Oromiyaa Konyaa Arsii hona Ada Abbaatti bilbiluun odeessa guutuu argannee isaan dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan odeessa guutuu kaleessa galgala jechuun wiixata galgala eebila bultii 19/2021 gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluun haala Oromoonni Walloodhaa keessa jiran guutuu kan Oromticha Walloo tokkorraa odeeffanne isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Guyyaan sadii kanaaf wanni deemaa jiru akkuma beekamu baay'ee ulfaataadha. Halkanii warri Amaaraa mari'atanii godinarraa kaasee haga aanaatti uummanni Oromoo Walloo kun rukutamuu qabaa jedhanii mari'atanii waraana guddaa karaa Kombolshaatiin, karaa Makkooyin, karaa Shawaaroobitiin weerara guddaa eega godhuuf turanii weerara eega seenuuf yaalan san irratti imbilaasiilleen warra yaalaalleen warra ogeessa yaalaalleen qabatanii akkasitti qophaa'anii bulanii egaa wanni sunis wallolli sunis hin taane gidduu kanatti waan isaan gufachiise hin barree kanarra bulleedaa isa lola darbe irratti lola guyyaa lamaa jidduutti nama 45tu lubbuudhaan dhabamee jira. Qabeenyi uummataa barbadaa'ee jira. Hajoolleen daa'imni namoonni gurguddoon jaarsoliin qilleensaa fi aduu irratti balaa argaa jiru. Qabeenyi isaanii barbadaa'ee manni irraa gubatee namni ala taa'ee jira. Haala kana deemaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa fi uummata waliin bu'ee kana gargar akka baasutti kan dubbatamu garuu gargar baasuu miti. Tarkaanfiin isaan uummata keenya irratti kaleessa ganama fudhatan namni reefni dhabamee reefa barbaada reefa kaleessaa har'a barbaada deemanii namni tokko naannoo kaarraa qoreetti har'a humna addaa Amaaraatiin rukutamee achumatti hafee jira inni illeen reefni inni kaleessaallee hin argamne inni har'a barbaaduu deemellee achumatti dhahamee hafee jira. Kanatu adeemaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa diingaddarraa jalqabee hanga kaleessaatti namni inni nurraa ajjeese nama 11 ga'ee jira. Walitti warra lolarratti wareegamee wajjiniin nama 45 qaqqabee jira. Madooni magaalaa Sanbatee qofaatti nama 20tu madaa'ee jira. Magaalaa Baxxeetti nama 15tu madaa'ee jira. Haala kanarra jirra yaalli hin jiru. Kallattiin bakka hospitaala guddaatti deemnee itti yaalamnu hin jiru. Gidduun kun karaan hidhamee jira. Madoon keenyalleen akkasitti daraaramaa jira. Namoonni keenyalleen akkasitti dhumaa jiranii. Uummanni kun haaleelee warra nama qeessaa irratti meeshaa ammayyaa hidhatee dhufee isaan loluu dhufe yeroo ofirraa lolanii jibbaata falmatanii uummata kana mo'an raayyaan ittisa biyyaa duubaani lola diishkaa matarayyaas qabatee duubaani uummata irratti dhukaasaa jira. Uummata keenya fixaa jira. Kana alaa fi keessaan uummanni keenya dhaga'uu qaba. Gurra addunyaan obuusaan uyyaa haalli amma nutti qophaa'amaa jiru. Godinaa kaasee haga aanaatti uummanni kun barbadeeffamuu qaba kan jedhu mootummaan naannoo Amaaraallee ilaalcha akkasii qabatee nutti qophaa'ee jira. Gurra addunyaan ubuusaa madoon keenya yaalan argannee uummanni keenya akkanatti dhumaa jira. Amma Oromoonni ati 40 meeqa lakkoofsi isaanii ga'an kanneen wareegaman jettu kun godina Walloodhaa hona kam faa keessatti kan namni kun hundumtu Oromoo Walloo irraatii wareegame. Irra guddaan isaa naaf hartummaa furseetii fi jiillee jechuun irra guddaan isaa kan wareegamee jiru. Lola guyyaa lamaa jidduutti nama 45 wareegamee jira. Namni 20 Sanbateetti madaa'ee yaala dhabee jira. Namni 15 Baxxeetti madaa'ee yaala dhabee jira. Kana keessaa nama 11 harka raayyaa ittisa biyyaatiin lubbuu isaa dhabee jechuudha. Yeroo raayyaan ittisa biyyaa bifa kanaan hawaasa Oromoo Walloodhaa duguugaa jirutti guyyaa wiixataa kana Jeneraal Baacaa Dabaleedhaa gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo kana seenee jira waan jedhaatu jira. Odeessa qabda laataa dhimma kana irratti? Eeyyee odeessa qaba. Jeneraal Baacaa Dabaleedhaa akkuma beekamu godinarra dhufee kamiseedhaa deebi'ee
magaalaa Sanbatee seenee buufata poolisii seenee akka bahe odeeffannoon nu ga'ee jira. Dhugumaa wanni kun dhugaadha. Buufata poolisii seenee akka bahe dhaga'amee jira. Amma haalli kun amma immoo sodaa guddaatti nutti dhaga'amee jira. Akkam yoo jette namtichi kun naannoo Oromiyaa mara keessatti waraana halagaa Eeltiraarraa humna addaa naannoo Amaaraa, milishaa naannoo Amaaraa, poolisii naannoo Amaaraa qabatee nama uummata Oromoo weerarsiisaa jiru, nama sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru. Yeroo ammaa kanatti uummata Oromoo walloo ijibbaata falmatee sadarkaa kanatti ga'ee kana kakaleessa akkamiin uummata kana jilbeeffachiifna jedhamee saganteeffame sun hojiirra ooluu isaanii yeroo dide uummanni kun yeroo ofirraa faccise ammallee deebinee akkamiin uummata kana lafarraa duguugna waan jedhu mari'atanii waan nutti dhufe nutti fakkaataa sodaan guddaan nutti dhaga'amee jira. Kana dhufuun isaa mirkaniidha. Waajjira poolisii Sanbatee seenee bahuun isaa mirkaniidha. Kana addunyaan akka nu dhaga'u barbaanna. Asirratti ilaali uummata kana buqqisuu qabnaa, uummata kana jilbeeffachiisuu qabna kan jedhanii kanaan duratti sagantaa baasan isaaniif hin mijoofne. Uummanni kun haqa isaati, qe'ee isaati, lafee isaati, mirga isaati waan ta'eef waan dhoorratee jira. Dhoorrachuu isaa kana yeroo argan amma sagantaa haaraa baasanii mana bilisummaa Oromootu jira jedhanii sagantaa haaraan ammas akka uummata kana buqqisuuf deemaa jiran waa shakkii takka hin qabu. Uummata kana buqqisuudhaaf waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kaasanii waraana bilisummaa Oromoo namni tokko godina kana keessa hin jiru. Uummata qotee bulaattu ijibbaata ofirraa falmachaa jira. Qe'ee isaarraa, loon isaarraa, qabeenya isaarraa gara deemu waan hin qabneef lafa abbaa isaarraa kaffalmachaa jiru. Isa sagantaa kaleessa baafatan san waan jalaa facaleef pirogiraamii haaraa baafatanii sagantaa haaraanii kana sababeeffatanii uummata Oromoo walloo lafarraa duguuguuf akka ta'e beekamaadha. Namichi kun dhufuun sagantaa haaraa akka isaan baafatanii jiranii fi duguggaa sanyii akka gaggeeffamuuf jiru alaaf keessaan uummanni Oromoo quba qabaachuu qaba. Addunyaa gurra nuu buusaa madoon keenya bakka itti yaalamu dhabamee jira. Garrii deemnee madoo keenya itti yaaltu sun hin jiru. Reefa gara kaafannu dhabnee reefa kaleessaa har'a barbaacha deemne har'alleen dabalatee nama barbaacha deeme nurraa du'ee jira. Reefi keenyalleen gaara jira. Ammalleen kanatti nurratti raawwatamaa jira. Namichi kun nagayaaf hin dhufne sababii isaa naannoo Oromiyaa mara keessatti wanni inni godhaa jiru beekamaa waan ta'eef uummata Oromoo walloo duguuguudhaaf akka dhufee jiru Oromoon alaaf keessaa akka nu dhageessu nu dhaama. Haala Oromoonni walloo keessa jiran kan gara konyaa wallootti bilbilee odeeffannee isan dhageessifne kanuma amma Oromtichi walloo kun dubbate kana fakkaata. Odeessi kun kan inni waraabame wiixata galgala takkaa'u eebila bultii 19 bara 2021 kaleessa galgala ta'uu isaati. Jeneraal Baacaa Dabaleedhaas kan inni kaaba Oromiyaa konyaa walloodhaa seenee ba'ee wiixata eebila bultii 19 bara 2021 ta'uu isaati. Kanatti immoo aansuudhaan gara lixa Oromiyaa konya Orroo Guduruu Wallaggaa hona Amuuruutti bilbiluun duguuggaa sanyii akkaan amaa tibbana Oromoota konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa onoota kanneen akka Amuuruuf onoota konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa kabiroo keessatti deemaa jiru irratti odeessa bal'aa Oromticha konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa irraa arganitu suniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa hona Amuuruu keessatti qonnaan bultoonni Oromoo danuun akka isaan torbee darbe kana keessa hidhamanii fi qonnaan bulaan Oromoo obbo Alamaayyoo jedhaman tokko immoo manumaa fuudhamanii hidhamanii akka mana hidhaatii baafamanii ajjeefaman obboleessi isaaniillee mana hidhaatti hafe akka jiru kanatti dhageenyee mee isa kana bal'ina isaa uummata Oromoof ibsaa. Wanti kun kaleessa nuti kan jammaree dhumiti waggaa kana guutuun isaa rakkoo hamaa keessa turree magaala keessaa baasanii ajjeesuun biraanitti addee waggaa kanaati dargaggoonni gadeenoon gara namoota 20 maqaa isaanii irreessanii kaasuu nan danda'a. Tole. Maqaa isaanii kana keessaa fakkeenyaatiif yeroo madda kana keessaati ganda Suuddan irraati Saffaalee Ayyalaa nama jedhamu, Mangistuu Ayyalaa nama jedhamu, Kabbadaa Faranjii nama jedhamu, ganda Midir irraati Wandoo Qaalee nama jedhamu, achi deemee nama eenyu Mooksaa jedhamu, ganda Gamsaati Fiqaaduu Amanuu nama jedhamu, Ermiyaa Sunaanii nama jedhamu, ganda Goromtii irraati Hirkisaa Rabbirraa nama jedhamu, achi deemee gandoo sanaati Gaaddisaa Hojaa nama jedhamu, ganda Cidhattii fi Abbushee nama jedhamu, Baabbee nama jedhamu, ganda Bakkannooti Abbushee Darajjee Waajjira nama jedhamu, itti fufinsaatiin hojjeesuun magaalaa yookaan immoo mana poolisii baasanii hojjeesuun isa duraani.
Kun hundumtuu honuma Amuuruu keessatti kan raawwataa jiru moo hona isaallee adda nuu baasaa deemaame osoo gara kana obbo Lamaan hin dabarre? Honi aanaa Amuuruu duwwaadha. Aanaa Amuuruu duwwaa waa'een aanaa Amuuruu kan beekaa jiru. Tole. Amma gaddaa gaafa torbanii wayii qabanii lixaa kana nama Alamaayyoo Nagaraa Guddataa jedhamu kana qotee bulaadha. Abbaa maatii ijoollee torbaa waliiti. Amma nuyi bakka kanatti eegaa jirra dhaqatanii achi baasanii gaafa dhibba darbe madakka geessanii guyyaa 3-4 booda iddoo ajaan jajjaa'ee haali isaa jijjiiramee booda ajaa naannoo sanarraatti hubatanii naannoon foolii fuutee saroota duukaa dhaqanii mataa dibatti hambisanii sakaan immoo qaamaa gadi owwaalanii achitti argameessayyuu reeffa sana dhawwatanii reeffa sana dhawwatanii booda namoonni bulchiinsa magaalaatti dhufanii galgala keessa deemnee dhaqnee halkan keessa taa'e tokkotti maaliif oolee buluu waan dandeessu wanta ajaa'ib halkan keessa dhaqnee owwaallee kadhamee kan fuudhamee inni walqixxirraas akkasuma guyyaa 4 booda lagatti argatanii kana lagaa fuudhamee kasanii owwaalanii maqaa isaa irra hin qabne inni qotee bulaan kun immoo Alamaayyoo Nagaraa Guddataa dhanaa danda'e jiru goramtiiti amma kanaatiin owwaallee jirra haala sodaa hamaa keessa jirra inni jiru sodaa hamaa keessa galee jira inni biyyu boorduu neessaa jira har'a mana hidhaatti nama 100 ol fuudhamee jira jedhu tokko keessatti yeroo koonaan akkanaatti hammaata jiru keessatti maatiin nama 100 ol immoo kun akkasitti yaaddaa booruu reeffasaa isa argina dhabniti yaaddu hamaa keessa jirra waan ta'eef waa'ee naannoo keenya dubbachuu hin dandeenyu yoo waaqayyo guyyaan hamaa kana nurra dabarsee guyyaa tokko dubbanna malee waan dubbannu hin qabnu waan jennu hin qabnu hamaa ta'ee jiru. Egaa dhugaadha waan jedhan hin jiru ulfaataadha amma obbo Alamaayyoo Nagaraa waliin namni kan biraan illee mana hidhaatii baafamee kan ajjeefametu jira jedhama amma gaa torbanuma kibxata kanaadha. Isaanuu eenyummaan isaanii beekameera reeffi isaanii immoo argameera amma obbo Alamaayyoo kan isaan marmaa gad owwaalanii marmaa ol bakkeetti dhiisaniif immoo maatiidhumaaf hawaasa naannoo sanaa gaddisiisuuf immoo falfala maaliif kan isaan bifa kanaan awwaalanii bosona keessatti dhoksanii? Isaan namoota toroo keessatti ta'edha malee namni kun amma ilaalcha siyaasa hammeenya guddaa hin qabu. Namni kun qotee bulaadha, daldalaadha, dhimma siyaasa kan duukaa quunnamtii qaba jennee yaadnu ta'edha maqaa oromummaa isaa fi wantoota naannoo hawaasa keenya hammeenya yookaan sodaa hamaa keessa gochuurraa ta'edha kan hojjetan malee waa tokko nuti naannoo kanatti jaffatti hamaa keessa hin qabne taata. Obbo Alamaayyoo amma qotee bulaadha akkuma isin jettan ammoo daldala xixinnoolee hin daldalatu abbaa ijoolleeti abbaa maatiitis jedhamu amma obboleessa obbo Alamaayyoodha obbo Darajjee kan jedhamanis ammoo isaanuma waliin achuma ona Amuuruu keessaa qabaniitu ganda ejeree goromtiitti hidhanii jiru jedhu namoonni amma 100 hin ga'u isin jettan obboleessa obbo Alamaayyoo obbo Darajjee warra amma lubbuun jira wajjin warra hidhamanii jiranidha. Amma lakkoofsa ilmaamaan kaase malee namoonni jiran kana oli garuu ilmaamaan kaasaa jiran malee iddoo tokko keessatti amma kutaanii hankaateeti kutaana bulchiinsaatti hidhamaa jira waajjira barnootaatti hidhamee jira qaamni hordofee keessa jirtuu isaanii hangaafatin jiru na rakkoo hamaan naannoo adeemsa hagayya keessa hidhamee isaan gabbii 8 naayidhaa keessa jirantu jiru. Naa guyyaatti immoo wanta ta'u kanaatiin immoo maati kaa'amee namni amma yaaddoo hamaa keessa jira. Miliishota naannoo Amaaraa liyyuu aayilii naannoo Amaaraatu dhufee godina Horroo Guduruu Wallaggaa godina Ba'aa Wallaggaa kana keessa lixa Wallaggaa Qellem Wallaggaa kana keessa buufatee jira warra jedhantu kana godhamoo poolisii humna addaa Oromiyaa jedhan sanamoo qaama kam kan kana raawwachaa jiru amma ammeenya daangaa hin qabne kana. Lamma wanti hidhachiisanii deemu magaalaa kana keessa olii galee uummata reebaa dhiisaa ajjeesaa mataa qarqabaa salphisaa jiru. Warra beekamoota hidhachiisanii kan magaalaa keessatti. Innaa dudduubaatiin isaan kun hidhatee ijoolleen warri Oromoo ta'e eeboo qara qabu qabachuu hin danda'an. Isaaniin garuu meeshaa guutuu qabsiisanii fi magaalaa keessatti gabaa keessatti nama guddaa ta'e salphisaa nama guddaa jilbeeffachiisaa magaalaa keessatti tarreedaa jiru milishoota warra beekamoota. Kan kana isa duubaa jiru immoo humna waraanaati. Warra fiigiiti. Kanaatiin itti magaalaa keessatti gabaa dhaquun magaalaatti galuun salphina seera bakka miiratti qaanii guddaa. Biyya dhalame keessatti namaa gadi taane salphanneerra. Uummanni Oromoo iddoo jiru kana akkanuu hubatu. Ni salphanneerra qaaniirra. Galuu keessatti yaaddoneerra. Hedduu yaaddoneerra galuu yaaddoo keessa jira. Guddoo nama gaddisiisa egaa amma warri goojamoonni amma hidhatanii mootummaa hidhachiisee ittiin Oromoo fixaa jiru kun warri kaan warruma dhiyeenya kan Abbayyaan achi as ce'anii godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi godinoota Oromiyaa warra kaan seenaniidha. Warri kaan ammoo orma mootummaan konkolaataan fe'ee geessee gariin ammoo warra beelaan dhaqanii achi qubatanii achitti oraniidhas jedhama. Yeroo warri beelaan dhufanis haa ta'u bifa garaagaraan dhufanii akkasittiin yeroo Oromoo fixaa jiranitti
waa'ee impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuu, waa'ee tokkummaa, waa'ee jaalalaa maqaa yootaan warri deemanii maqaa jaarmiyaan warri deeman illee warri haasa'an jiru. Impaayerri Itoophiyaa kun Oromoof maali? Maaltu immoo Oromoof furmaata fiduu danda'a? Oromoonni maalitti akeekkatee attamitti xiyyeeffate eessa ga'uuf qabsaa'uu qaba? Attamittis waliif dirmachuu qaba isa jedhu irratti mee cuunfaa yaada keessanii nuu kennaa. Dhaamsallee yoo qabaattan asumaan akka dhaammattaniif carraasinii kenneera abbaa ko. Amma rakkoon keenya inni guddaa nama tokkoof tokko nuyi Oromoo kan jennu mootummaa kanarraa abdii qabnu tokko hin qabnu. Maaliif mootummaa bira dhaabatee nama reessaa jiru mootummaa Oromoo kadhisee afaan Oromoo dubbannaan reebamtu keessa dhuftee lafee keenyatti hortee qe'ee keenyatti nama guddaa taatee lafa Oromoorraa hortee Oromoo dhiibte Oromoo gargar baase Oromoo dhiichite miti dhuma mootummaan kun keenya ijaaraa tokkoon Itoophiyaan bira abdii qabnu kutanneerra namni kanarraa dhabneera. Waan abdii qabnu hin qabne gara kanarraati. Namni abdii nu godhu inni tokko ta'uu tokko taanee immoo qaama hidhaa hin socho'u geeddarree bilisummaa keenya argachuurraa nafne argaa qabnannee yaadne. Dhumarratti qabxii sila dagannee dabarre tokkotu jira. Innis maal guyyaadhuma 2-3 kana keessa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti ammaaf onni isaa yoo adda bahee hin beekamullee ta'e dargaggoota Oromoo 4 kan manaa fuudhamanii bakka tokkotti fixamantu jira jedhama. Isa kana quba qabdu laata? Kaleessanii akka oduutti kaleessaniin arga ijoollee hiriyoota keessaati magaalaa Aliboorraati aanaa Jaarteerraati namoota 2 bakka tokkotti gad baasanii ajjeesanii naan jedhanii hanqinni namoota 4 namoota 4 keessaa magaalaa Aliboorraati kan namoota 2 reessa argameera kan namoota 2 ammoo amma hin argamne. Kan maayisarratti sin dhageessifne kun duguuggaa sanyii hamaa lixa Oromiyaa Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti Oromoota irratti deemaa jiru irratti odeessa argannee isan dhageessifnedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala amtuu yeroo ammaatti Oromoonni konyaalee kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaa ona Adaabbaaf onoota kabiroo keessa jiran akkasumas duguuggaa sanyii qindaawaa kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti humnoota raayyaa ittisa Koloneel Abiyyi milishoota naannoo Amaaraa Liyyuu Aayilii naannoo Amaaraaf humnoota akka Koloneel Abiyyi dhachiiseetti bobbaaseen duguuggaa sanyii Oromoota Walloo irratti deemaa jiru irratti odeessa guutuu Oromticha Walloo irraa arganneef duguuggaa sanyii qindaawaa lixa Oromiyaa Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti deemaa jiru. Akkasumas hidhaaf gidirfama Konyaa kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaadhaa hona Adaabbaa keessatti haadha Oromtichaa Haadde Tamiimaa gudeelchaaf Oromoota kabiroo irratti deemaa jiru irratti waan odeeffanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Akka waliigalaatti ammoo haalamtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jiru kanatti furmaata maa'ii godhuudhaaf haayidhannu walis haayidhachiifnu. Waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo obbo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenye hundumaan aatumsinu. Addatti tokkummaa Oromummaaf kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kaganamaa kan ayyoonnii fi gootonni Oromoo qaqqaaliin bu'uuressan aarsaa lubbuuf qaamaa itti baasanii darbaniif arras itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa mirkaneeffatu bilisummaa Oromoo dhugoomsuu fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabbatu giddugaleessa godhatuun tokkummaan falmaa keenya finiinsuu qofatu Oromoof Oromiyaaf furmaata waaraa argamsiisa waan ta'eef kanatti afuuleffannu. Jechaa sagantaa keenya guyyaa har'aa maratti obbaafneerra isan dhageeffattoonni keenya turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti humaan nama borii nu tolchinna.